barri nagiya, bariin nagiya, ilmi nagiya, intali nagiya, diqqaan nagiya, guddaan nagiya, tafuudhu nagiya, taheerumtu nagiya, bobbaan nagiya, galchumti nagiya, eewaa qunaa geessi, bara nunaa geessi, barii nunaa geessi, biyya nunaa geessi, ardaa nunaa geessi, abbaa nunaa geessi, Oromoo biyya irraa bulchi, biyya Oromoon bulchi, nagee waaqa nunaa geessi. Kamizi jaalalleege raayyaana dubbisii kootuun deemnaa jedhi asaasitti himi yoonni sodaateef waan amalaa egaa hin sodaatin hin jedhi qophaa'in si eega kootu sin eega kootu sin eega kootu sin eega kootu sin eega. Nan beeka guutuun dargaggeessa bareedaadha. Sababni ani isa jaaladheef iyyuu tokko miidhagina isaati. Dhibba gaa'ela dhaabbachuu keenya ifoomsini tokko yaada namoonni suuraa keenya jalatti kennan feesbuukii irraan ilaalan ture. Sababan afaan Oromoo dubbisuu hin dandeenyeef tiraansleeshinii cuqaaseen hiikasaa ilaalan ture. Googiliin qajeeltootti jechootaa waan hin hiikneef baay'ee isaa hin hubanne. Garuu hiika muraasa argee hedduu riifachaan ture. Haa ta'u malee shamarran muraasni immoo akka waan dargaggeessa Oromoo bareedaa isaan jalaa buuteetti yaada kennaa turan. Jaamaree yaa liqqisee ilmoo qananii jaamaree yaa bilillee ofii nawwanii kan argaaf si araadanii kan gurmuun si barbaadan kan argaaf si araadanii kan gurmuun si barbaadan jaamaree beeka akkan si jaallemmamu. Jaamaree simboo kan kee machaa hinamu imaltuu imaluun dhibe si argee si darbuun cime. Si maaleenyu jira gama kana kaasu bareedduu leekaa gama dadhabeen si obsu bareedduu qixxee gurbaa meekomme geelluun si sirba. Mani ke tabba gubba meekomme dambiitti kuree gubba hundaan si bitaa si fudheeni nangoolita hundaan si bitaa si fudheena kamtee lita jedheeti osoo njooruu roobe eessa tangoraa si dhabe. Barbaade si dhabe barbaade si dhabe barbaade si dhabe garma jetta aadetiyo. Tawalwale nama babineessa waan kee wallaalle. Burtukaanaho yaadamma waalala barbaadeen dhabe qoricha jaalalay burtukaanaho yaadamma waalala barbaadeen dhabe qoricha jaalalay burtukaanaho barbaacha kennufe burtukaanaho aggaaroo jennaani burtukaanaho limmuumoo sakkaadha burtukaanaho teessoon kee dhugaani. Waa'ee keenya yoo itti dhiisan silaa nama dhiisu dubbii keenya takkan taane otoo jirru nu takkan jirre maal godhu akkan jirre jiruu faana gargar baane. Yaa jiru biyya ormaa mukaa citaa na mormaa
akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa yoo miree karuftee na laaltu ansif du'ee dhuftee na nawwaatu Waqti gammoojjii binaadhu yuusa yommuun si'a irbaatan buusuka keessa midhaanii imimmaan buusaka keessa garaa. warra Afrikaa ya warra boolee ya warra boolee ya warra boolee warra boolee ya warra boolee xiqqoo taphannu muuree. عاداتي الولا الشمع بدا أولتاني بدا لا غياني بدا روتاني بدا أنت وجه بدا أمكم بدا سربيتو بدا تاهم ما بدا عاداتي الولا عاداتي الولا عاداتي الولا عاداتي الولا واو Asham yamat pe asham yadamato asham yamat pe asham yadamato asham yanikise asham yakulato شربين قارتي كيسين برادوفا كراكو جوادوكا شبيلول شبتول مالي شبيلول شبتول مالي شبيلول شبتول نغان لفتني شبيلول شبتو غاري بلتني شبيلول شبتو وارغنما شبيلول شبتو وارن اما شبيلول شبتو الكاني كيادي شبيلول شبتو هاتينا بدي شبيلول شبتو Mirarako ya mirare okonjatu yosiwame intinira maltodata garan kanke mafjabata Takkittiitiya jaalalleetiya takkittiitiya jaalalleetiya anqabameera kootu situ narraa wayyaa. Dammi maaloo jimmaa fuu jimmaa walarkaan kibee malee. Dammi maaloo jirraa fuu jirra walarkaan kibee malee. Dammi maaloo yoonatu jimmaa galtu anoo kaala langala. Dammi maaloo yoonatu jibba maltu anoo jaala langala. Jaalallee kabladhee jaalallee kabladhee. Anallee jaalallee Simbirroo ya mariishasha laftarraa bariikaata bariinaan wal namnaa laata. Duresa gabata chama warki bayya lami argi. Duresa gabata chama warki bayya lami argi. Ya duresa ko bayya lami argi. Kam jama alamde bayya lami argi. Ya duresa ko bayya lami argi. Ya durre nante bayya lami argi. Saba Kuush keessaati isa tokkoffaa isa baay'ee bal'aa guddaa kan ta'e kanatti jallisanii tuffatanii undermine godhanii barreessan. Akka Oromoon gadaatti ilaaluu fi akka uummati biraa gadaatti ilaalu garagara. Akkamittiin filattee dhufte Itoophiyaa keessumaa immoo Oromiyaa qorachuudhaaf yeroo yuunivarsiitii barattu akkamitti qorattee dhufte gara kana? Ani horsiise bira barachuuf. Aadaa horsiise bira barachuuf addunyaa keessaa firanne. Namni kun dhalatumaayyuu uumamumaayyuu garaagarummaa qaba. Dandeettii garagaraa qaba. Fedhintaa garagaraa qaba. Bill Gates hamma har'aatti barataadha. Seenaa isaa yoo dubbiste, baayogiraafii isaa yoo dubbifte, xiyyaara yeroo yaabu zambiilii keessatti minimum macaafa 12
kan inni fudhatee yaabu. Dooktar Ilfiniin yeroo ijoolleen isaa aarsitu qabattoo baafatee reebuufaa barbaada. Sun ammoo aadaa keenya keessa hin jiru. Caalatti kan wal barsiisee kan walitti nutti fide ogummaa aartii kanadha. Sheekispeer inni guddaan tokko waan dhuura godhate amala dhala namaati. Namni jaalalas qaba, inaaffaas qaba, jibbas qaba. Tokko tokko irratti ka'uun jira. Tokko tokko miila jalaa butee kuffisuun jira. Tokko ol ka'uun jira. Akkuma dhagaa walirra keessee jette inni jalaa mucucaatee jedhe inni jirus in diigama. Maaliif namni afaan hin beektu jedhamee oduu dandeettii qabu oduu bulchuu yoos bulchuudha bar biyya bulchuudha hundumti isaaniitu warri hin katabne illee awraajaa astadaadarii waradaas astadaadarii ta'anii jiran tsaafii qaxaramaaf kan. Booranni gosa qaba. Gochitu balbal man qabdi balbal qabdi. Man cufaa hangafa kee jira. Yoo wanti akkanaa kun dhufte hangafa duraan. Akka amma sirna gadatti waggaa 8 tuutti shanan waggaa 8 walii kenniti. Waggaa 8 kana dhufee irra ejjatee har'uma fuudhii hoodhii gadaa tana oofuu ittiin oofuu hin danda'u. Leenji'uu qaba. Baratuu qaba. Akka seenaa kompileeks kan ta'e hin jiru. Keessattuu immoo seenaa biyya kanaa. Abaluu hin du'e fi abaluu hin ajjeefameen tokko miti. Gargari. Jalqabatti Waaqayyo bantiiwwan waaqaaf samii uumeedha. In the beginning jedha. Ituu urjiin hin jiraatin, ituu samiin hin jiraatin, ituu bishaan hin jiraatin, ituu bineensi hin jiraatin, ituu qurxummiin hin jiraatin, ituu waan tokko duwwaa ta'etu jiru jalqaba kan ture. Bargaaguun damee baasuu caala. Damee baasuun birkiidha. Birkiidha. Birkii kanatu yoo akkanatti birkii yeroo ba'ee ka'e hin dagaaga. Dagaaguu jechuun garaagarana dayya'amee babal'achuu jechuudha. Bargaaguun isaa achi. Bakka loon jiranitti hiyyummaan hin jiru. Nyaataaf dhugaatiidhaafis baay'uma rakkattu aannan kee dhugdee jiraachuu ni dandeessa. Mana loon jiru mana at least qotiisa muraasatti yaaltutti hiyyummaan ni jira jechuun hin danda'amu. Kana jechuun ati sooressadha jechuu miti jechuudha. Soorummaa kan nan sodaadha. Waggaatti yeroo lama sii bitama jechuun tokkuma nuu bitama waan tureef. Maqaa gaarii yaa waaqa koo abbaa dhugaa abuyyaa rakkoo jaalala keen mo'atamee harkaan kennee boojamee. Eenyu dhareegoonni adda golii adiin kan rukutu waa'ee saba sanaatiif Inaafa marrummaan kan nyaatu gurmuun yaabbaate isaa kan guddanneef nu kunuunsu goonni galagalchuu loltuu diinota isaa nu hiyyoomsu. Gammada gadi baanee mana rurrukunnu irra deebine. Irreechi akkam ture? Abbo kiyya waan akkan dansaa. Waan akkana takkan gara abbo kiyya. Waan akkan dansaa. Oromoon akkanuma wal jaalatti. Wal jaalatti. Akkanuma wal feeti. Saamunaa birrii 8 ture 6 shilingin. Yaada warqitu. Har'a malee nargitu. Walaloodha giximi. Haati na deesse akka waan ani dhuguma maraadheetti yaaddee turte. A son she gave birth to was running mad. Dabalata immoo gurraachota akka kiyyaarraa yaada gaarii hin taane dhaga'uun na gaddisiisee ture. Amma biyyattii kanaaf ispeeshaalii biyya Itoophiyaatiif sooshaal miidiyaan gatii waan reef dhufaa jiru gatii ta'eef barumsa baay'ee ituu irraa hin argatin fayyadamuun isaa baay'ee rakkina guddaa fidaa jira. Nyaattiyyeen tokko waan hin taanedha. Tasuma sanan ta'u. Maallaqaaf jettee waan hin taane mana bareedaa kana keessatti hin hojjetin. Of eegi. Diraamaa hojjechuutti yoo nagalchitanitti nagalchitan diraamaa hojjechuun barbaadan. Basi, deemu, bayi dallaa keessa, fiigi dallaa keessa, bayi. Waa samaa irra dhufte ka. Ilaa ijoolleen jedhe. Wanti kun ilaa waan ittiin nama waraananuudhaan jedhe waan kana dhoofnan jedhe. Ola nu taale ka.
olu taalee manni see samaa irra fiiddu kana maaledhu maqaasee kana. Roophilaadha. Teestaa maan xarrazee lafa ishee buuse. Guyyaa gaafa sanyoo nama 1990 magaalaa Berliin Johan Isberg odoo balaliitu loltoota United States rukutamtee kutaastiin namooti 1990 xiyyaaricha keessatti argaman. Isaanii magaalaa Berliin kan argamu raadiyoo xaabiyaa addeesseera. Kan jedhudha kan dasni. Attam nagaadhaa fayyumaa maaltu akkasii guddise bokkaan natti roobe bokkichi maal maka guddatti GDC jedhamte miti toleen nanni isa GDC nugu gaaf takka takkan fuunfattee deebitaareen dhudhu yoo xiqqaate kurnaan takka Damiyya itti fufate nu gaafadhu shawwatoo akkamitti ajii gara tajii innuga innis darbee wanni guddaan dhuguu danda'u san dhiisi gamiyyeetu mucattiin haadha sabaatti nagahin kana asumaa baal dhiise rakkoon hin jiru shawuun baay'inaan bishaan dhugaa bishaan dhugan isaan bishaan qofa dhuge bishaan qorraa kana dhugeetan boortiin kino dhufte ispoortiin hojjechaa jira samuun ispoortii jalqabe dhuguma dubbachuuf ispoortii si barbaachisa haa ta'u kaama halloo jenna inneeti xiyyaaqee gaafessi gaafadhan jenneere xiyyaaqee si qopheesse hedduu maal mucaan kun akkanatti hin ta'u ilma kun mana taa'e kan gabbaa'e ka'iiti ka'i ba'i mee qadi shawuu maalan balleessere ba'i mee ba'i hin taatati namatti bira ta'u muti fuulli keetu ba'i ka'i Modeelingii gosa 23tu jira. Sana keessaa ati fakkeenyaaf koomershaal modeelingii leenji'uu dandeessa. Koomershaal jechuun sagantaa maatii hojjettu kanatti illee konfidensii guutuu akka sii laatuu fi akkaataa taa'umsa kee akkaataa dubbannaa. Konfidensii dhabdeettanaan jechaa. Ani jenne. Bareedduu koo si eegaan jiru ammaan ni eessarta. Maaliif na jiiqxaa? Iddoon silee siin jedhe sana deemimti? Maaliif baay'ee si yaadem si arguun barbaade. Nattiin bilbilina daraakee maal amma yoo na yaadde booda naasofnu booda wal agarra. Ati garuu eessuma jirtaan jedheem. Abbaan lataa koomediyaanii waan ta'eef bakka haasaadhuma guyyaa guyyaa irrattis koomediidha jechuudha. Yaa haasaan isaa yeroo hundumaa yeroo sitti haasa'u bakka waanuma fanii wayii tokko. Ati sareellee qabda jaldeessallee immoo qabda. Jaldeessi maqaan isaallee lola. Wanta tokkoof namni gaafa wal jibbu gaafa namni hammeenya walirratti yaadu hammam jiraachuu isaanii baraniitudha. Gaafa namni waan hin taane walirratti yaadu du'uun jira kan jedhu kan argee jiraachuuf akkas kan namni wal cinqu. Bakka ergisiiti jireenya kan jedhamu mataasa har'adha kan qabnu kan jiraachuu dandeenya. Hin jiru hojiin hin argamu. Biyya kana keessatti maaltu jira yoo jette sammuun kee hin cufa. Biyya kanatti siin darbu eessa geessa yoo ofiin jette hin cufama sammuun kee arguu dadhaba. Maatiin ijoollee qabdan hogguu mana galtan bilbila keessan lafa kaayaa haadha manaa fi ijoollee keessanii wajji haasaa. Yeroo gabaabar. Amma ijoollee qabna miti ijoollee teetii fi ati yeroon wajji jiraachuu dandeessan yeroo akkaan gabaabduuti. Kan ariiteen qabdu. Muraasa booti. Ijoolleen kutaa shan seennaan ijoolleen bara kanaas hin barbaadu. Gaafa rakkatte qofa waanaa kannisiin jira. Kanaafuu jaalalas hariiroos kana keessatti nama Itoophiyaa akkaataa itti mootiveet gootuu fi nama Ameerikaa akkaataa itti gootuu fi nama Arabaa akkaataa itti mootiveet gootu adda adda. Amma gaa motivational speechini wordidha. Word is powerful. Even in Christianity, word is God. Ani aartiin biriidhaan akka vaalii ta'uu barbaadu, especially biyya keenya keessatti akka biyya alaa miti biyya keenya kun wantooti vaaliyuun isaanii hin baane baay'ee qabna. Amma qarshii itti baafne qabna ani garuu qarshii sanaan qofa fiilmii sana argadhine manoonni. Waan qarshiin hin madaalamnes immoo qaba. Hedduu jira maal jechuudha harki caaluunsaa qarshiidhaan hin madaalamu. Fiilmiin Soolanee kun wanti baay'ee na gammachiisu inni guddaan irra caalaansaa hojii garee ture.
Namni akkuma argite gaa artistoota buleeyyii baay'eetu irratti hirmaate warra akka Jimaa Galataa fa'aa Kabbadee Hirphooshee Kadir Abaaboo Warqinaa Asnaaqachi fa'aa waluma harkaa fufuunee wal gargaaruu wal utubuu qaba ture. Egaa fiilmiitti diraamaatti kaaraakteriin naaf kennamu akka carraa xiqqoo wal fakkeenyina qaba natti fakkaata. Jaatanii jireenyaarraas yaadata 2019 immoo eebbifamee tokkosidha kan ture. Achirrattis mucaa badee deebee mucaa magarraamii tokko sana booddee diraamaa hireedha kan kaaraakterii dooktaraa kan diraamaa hireerratti takka hirmaadheen ture. Sana booddee immoo diraamaa kiyyoodha baay'inaan guutuu biyyaa dinqisiifatoo tokko bukkee sirriitti akkan ga'u kan na godhe. Soolaniin murtee kiyyarratti gahee inni taphatu ni qaba ta'ee yaada. Yeroo tokko yeroon ijoollee tiyaatiraa eebbisiisu giddugala leenjii tiyaatiraatiin qaba Bishooftudha. Yeroo inni eebbisiisu aniin jedhe gaafsa waltajjii irratti daayirektera cimaa ta'uun barbaada. Daayirektera cimaa aartii Oromoo keessatti jijjiirama fiduu danda'u jedheen haasa'een ture. Waan inni haasa'e sana galeen lafa kaa'adhe jechuun akka waadaa qofa jalaan taane. Kanaaf qeeqni gaariin gara fiilmii Soolaniitiin haa dhufu. Dadhabina kosaa ta'u dadhabina achi keessatti garaarni waan irratti hirmaadheen argadhu sanas haa ta'u ciminan waan achi Soolanii keessatti argame sanaanis naa kennanii hamma ta'e fiqeen hin dabala daayirekterummaadhaan utuu eegdanii mooroof. Kanaaf fiilmota hedduu fuulduratti isin fiduudhaa fi qophii irra jira jechuudha. Milkaa'e. Oromoon hundinuu bakka adda addaatitti aarsaa gurguddaa kafalanii jiran. Aarsaa gurguddaa kafalan san keessaa nuti aartiidhaan kafalle. Hojii kiyyoo gaafa hojjechuu fi seenee ammuma kanaayyuu hin beekamnaa yookaan fudhatama argata yaadne. Dheebuu irratti illee hirmaadheera actually taatummaadhaan xiqqoo hojjedhee jira. Dheebuu irratti hirmaatte? Diraamaalee biraa irratti illee akka hiree irratti illee xiqqoo hirmaadheera. Dheebuu irratti nama baay'eetu hirmaata. Innis feestaalii qabadhee darbeera dheebuu. Xiqqoo hojjennee jirti. Kanaaf diraamaalee biraa ilaalta cimina akkuma qaban hanqina qabu isa sanii fooyyessuudhaaf xiqqoo hamma ta'e waa itti dabaluu waan yaadee fi gama diraamaa barreessuu fi diraamaa piroodiis gochuutti hin galee jechuudha. Shinooyyeen kun erga sirni kun gaggeeffamee booda dubartoonni qarree duudaatu deemu shinooyyee. Qarree duudaa kan hin heerumne kan firii hin argine. Barri sunis immoo bara yeroon sun reefu midhaan faca'etti biiluudha jechuudha. Firii naqachuuf qophaa'a. Qarreewwan kunis hin heerumne dhalan godhannee umurii wal fakkaatarra jiru jechuudha. Hawaasni ogbarruudhaan kufe waan hundumaa nuun kufa. Miirri keenya waan barsiifamudha moo waan uumamaan nuu kennamu waan hin jijjiiramne tokkodha? Sirriitti waan barsiifamudha. Kan keenya miti farda tokko tu ilaalte akka isaan akkamittiin sirriitti gashuu danda'u nu beektati. Fardallee leenjista, sangaas leenjista. Sarees leenjista. Sarees leenjista. Professionaalii goota sareellee leenjisteetu. Nama miti. Namni immoo nama kabajamedha. Har'a irreechi aadaadha, amantiidha jettee isayyuu garee uumte garee uumte irratti wal falmuu jechuun namoota kaleessa sababa oromummaa isaanii qofaatiin haala suukanneessaadhaan du'an kana wareegaman kana dhiiga isaaniidhaa fi gatii kennuu dhiisuu dheedheenii qoosuu dheedheenii kana yaadu. Aafaa jira ture kitaabni kee. Abdiisaa Dhukubeetu aadaa jira moo maquma kitaabaa yaadetti akkamittiin bahuu danda'e maqaan aafaa akkamitti? Yeroo itti barreeffamedha yeroon isaa yeroo akkuma nama tokkootti yookiin akkuma nama Oromoo tokkootti rakkoo wayii keessa ture akka uummataatti. Rakkoo sana ittiin calaqqisiisuudha kaayyoon isaa koontentiin barreeffamoota sanaa irra jireessi isaanii roorroo yeroo sana jirudha yookaan immoo rakkina yeroo sana jiru. Rakkinni yeroo chaa immoo ba'aadhaa dadhabbiidhaa eeluu namaa jira miidhama jira. Miidhamni sun immoo aadhumaan ibsama jedhetanii aadhaan. Ijoolleen mana barumsaa yeroo deeman qubee yookiin lakkoofsa qofa barachuuf hin deeman. Nurra waan baay'ee baratu. Kana jechuun aadaa isaanii, eenyummaa isaanii, afaan isaanii waan baay'ee jira. Kana qofa miti
seera adda addaa iyyuu baratu. Shilingii Taaddasaatiin dabtara bitamte sana torban lama booddee ishiin qoshooshinaaniin gaazexaa bitadhe yaadatta. Baruma tokko turre waan ta'eef atuu silaa bara tokko jetteetta. Bara tokko. Walaleessaan gaafa barreessu waan ibsachuu barbaade wayii qaba. Harkaa didee waan biraa ibsa walaloon si'a baay'ee. Namni dubbisu waan walaleessaa yaadee barreesse hubate jechuun namni sun dandeettii ajaa'ibaa nama qabu jechuudha. Miiltoon kitaaba maalii turte? Ammam immoo yaadannoo akkamii qabda Miiltoon irratti? Miiltoon kitaaba saayikolojiiti. Kitaaba namoonni achiisu. Yaadannoo ani qabu baay'ee kitaabni akkasii baay'een hin barreeffamne yeroo sana amaleeffatamaa miti. Namni keenya asoosama dubbisaa, seenaa dubbisaa, walaloo dubbisaa. Saayikolojiin waan hin turreef sodaachaan maxxanse. Kitaaba 2000tu maxxanfame. Sodaachaadhuma maxxansee uummataaf gaafa dhiyeessu immoo uummanni baay'eedhuma jaallate. Jaalala uummanni kitaaba kanaaf qabutu waan kana kan itti fufuyyuu na taasise. Bililleen gubarruu Oromoo guddisuu keessatti garbummaadhaan gurguramtee gara biyya alaatti illee haa baatuyyuu malee bareeddoo addunyaatti bililleen akkuma beekamu bililleen kan Oromooti. Bilillee mormee bilillee. Kirri akkanatti addaan kutii gadi naan jedha. Hoggaa galtu akkanatti kutii. Madaaliyaa meeqa akka qabdu yaadatta? Madaalaan lakkoofteen beektu? baay'ee gaafata kootu mee lakkooftaa. Guyyaa dorgommii goonuu akka tasaa gufachiisa jedhamu illee hin beekan. Ani inni guddaan kaampiin dorgommii waan dorgomsiisuuf bara dhufu 5,500 galtaa bara nama sanaa kiliidhaan galuu dandeechaa jecha jedhamu waa lama wal bira naa dhiyeechaan. Maraatooniidhaan yeroo lama Olompikis shaampiyoona addunyaas namni hangammaatti addunyaa irratti injifatte si qofa jedhan. Dhugaadha kun? Dhugaadha. Maal na guugilii godhanii yookaan mul'atu waan ta'eef soban qabu. Jechi Qananiisaan Ayizoosh Galatee siin jedhe suni guutuu guututti caalaa Galatee Burqaa atileetii akkamiitii jedhee namni akka yaadatu iyyuu hanga guyyaa irratti sammuu nama hundumaa keessatti guyyaa guyyaatti akka namni si yaadatu si taasiseera. Hammam na beeksiseera jettee yaadda? Ani dhugaa dubbachuudhaaf amma akka warra siyaasaa jidduutti illee waan tokko tokko yoo haasofni haasawamu koomentii jalaan seenee miidiyaa garaagaraa nan laala. Maqaan namoota sanniin yaamanii Ayizoosh Galatee jedha. Ani nan kolfa kophaa koo bakka. Kwaashii sana argachuudhaaf pooyintii barbaaddu sana fiduudhaaf directly kwaasiin kallattii isheen irra dhuftu sana argachuudhaaf dirqama gadi jettee kan taphachuu irra jiraatu. Tokko tokko jiru amma kaaldiraanoo kan jedhamu jira. Baay'ee teebilii jala fuulli isaa teebilii bukkeera. Normal kan warra kaanii wayya malee. Naasoo warra kan irraa kan isa godhu xinnoo ishee qaba flexibilitoosii gaafata teenisiin. Ijoollummaatti doktora ta'uun barbaada jettee beektaa? Akkas gaafatamtee carraan kun faa jira? Eeyyaga maatiin xiqqoo gara magaalaa kana beeku maatiin koo baadiyyaa yoo ta'an malee Finfinnee kanas maalis beeku waan ta'eef isaanumarraan nagaa ijoollummaadhumatti maal akka isaan argan hin beeku atakiimii taata. Namoonni dhala dhabuudhaan rakkatan wal fuudhanii waggaa tokko eeganii waggaa tokko keessatti hin ulfoofne taanaani gara mana yaalaa deemanii qoratamuu qabu. Waaqayyo qaama hundumaa nutti uumeera. Akkuma waa'ee funyaanii haasofnu waa'ee qaama saalaa yoo dubbanne waan tokko saalfiin qabu waan waaqayyo nutti uume waan ta'eef. So namni waa'een akkuma beektu mana yaalaa dhufee illee dubbatu bara. Intinaas hin jedha bira naannaa beekta sitti himu. Bagga gara Itiyoo Telekoomitti nagaan dhuftan herrega keessan gaafachuuf lakkoofsa tokko tuqaa. Haftee herrega keessanii beekuuf 0 tuqaa. Yoo natti mufattan dhiifama naa godhaa. Televizyiiniin bara 1957 jalqabee waggaa 26ffaa isaa irratti kan televizyiiniin waggaa 26 guutuu afaan Amaariffaatiin dabarsaa ture. Waggaa 26 booddee afaan Oromoo dubbata. Afaan Oromoo sa'ii tokko kenname. Raadiyoo irratti torbeetti guyyaa tokko futbool koomentarii yookaan immoo tamsaasa kallattii kubbaa miilaa tapha tokko dabarsaa turre. Booda keessa gaa maaltu akka chaalenjiitti nu mudata dhaggeeffataani tapha tokko qofa otoo hin taane tapha 2-3 akka biraan geessu barbaada. Xiinxala bal'aa akka kennitu barbaada. Gaaffii kana nu gaafatu. Garuu yeroon qilleensaa immoo hin jiru nuuf hin eeyyamamu. Baay'ee muraasa. Raadiyoo dabalataa immoo kan biraan qabnu.
Kan Oromiyaa guutuu wal gawwaan jira. Eeyyan afaan Oromootiin kan dalagu OBN irratti carraa biraan qabnu. So saniif jecha garamitti dhufne adeemsa keessa fala barbaachuutti dhufne. Yeroo baay'ee namni maaliif nama boochiftaa jedhu qophii yeroo jaalalaatiin dhiironni nu hiriira sirratti baanaa jedhu ka boochisu jaalala anaa miti tarii gaaffiin ani gaafadhu bakka quuqaa sana tuqee madaa sana tuqee badhaasichi doolaara 5,000dha. Doolaara 5,000. Doolaara 5,000. Kalkuleet goonu. Yeroo sanas jettee turte meeqannu ga'a jechaa turte. Eeka. Ati hin dandeessa gaafa siin jedhan dandeesse taatee argamuu barbaadda akkas achi cimaa deemta fakkeenya ta'uudha. Dhuguma jireenya koodhaan namni tokkotu jijjiirame gaariidha jettee yaadda waan ta'eef waan qabannetti ciccinee buteenyummaadhaan hojjechuun nurraa eegama dubartoonni harka kennachuu hin qabnu. Waaqayyos kenna addaa wantoota ittiin dandeenyu nuu kenneera waan ta'eef kennaa sana baasnee itti fayyadamuu qabnaan jedha. Ediitii kana sun manumatu godha ture. Ofuma keessan miti. Of egaa innis immoo akka yeroo ammaa kana miti kan. Namma. Isa dhokkuteeti walitti fiddeetu wanniidhaan immoo walitti laxxaftaa jechuudha. Pilaastariidha. Kaaraaktarii caalaa itti gaafatamummaa daayireektaraa fa'aa ba'aan hojjedha nama yeroo tokko durseen qaqqabaa. Dabalatayyuu. Durseen qaqqabaa ani sa'aatii daayireektarri faana duuba dhufuu danda'a. Durseen qaqqabaa gaafa jettu. Arba guddaa kana eeboodhaan ajjeefta. Eeboodhaan ajjeefte kun cimina kee agarsiisa jechuudha. Leenca eeboon keessumayyuu nama baay'ee waan amma naga'u kana keessa. Isa dhagaa goraadee fi eeboodhaan kan ajjeeftee jechuudha. Akka barbaadde taate mirga kan jedhameef kanaaf hundi hin danda'u. Osoo namni hundi danda'e immoo mirga hin ta'u. Ittiin hin geeraramu. Qamadiin kuma jaagalee xaafiin kuma 10 galee gara fuulduraatti bishaan qofaan jiraachuun keenya nuuf waan ta'eef shaakanaan jira. Naguma. Akkam jirta? Baga nagaan dhufte? Baga walumaan. Eegamee si ibsuuf aggaamee of duubaan deebi'uuf jechaan si tilmaamee. Bishaan meetira 10 irratti yoo arganne meetira 10 gadi bishaanii gadi hagatti dabaluutu nuuf murteessaa jechuudha. Humna bishaan addaan hin cinne argachuuf. Baga nagaan dhufte biraa. Baga nagaan dhufte. Konkolaataa kana bara 2014 dhumarran jammare 2015 ji'a lammaffaa moo ji'a tokkoffaa keessatti hin ji'a tokkoffaa dhumarratti ba'e. Gaafa hin baasu konkolaataan elektirikii hojjetan Itoophiyaa keessa hin galle gaafa dura hojjedhu jechuudha. Siruma Itoophiyaa keessatti hin ture yeroo jalqabaatti san hojjedhe. Ooda namni tabbara dhaabbatu bakka tabba sanaa namni waan biraa dhaabee akkamittiin shiboodhaan harkifatee mana keessa taa'ee immoo hin dawwalu kan jedhu yaadu jalqabee. Nama kalaqaati yoo taateeti kalaqni iddoo lamatti ilaalaa. Inni jalqabaa waan jirutti vaaliyuu adii yookaan yaada dabaluudha. Inni lammaffaan waan hin jirre tokko uumuudha. Kunoo fakkii bareedaa kan waaw. Umar akkanatti dabareechee jira. Namaa walumaa galatti waan baay'ee pilaanii baasaa. Pilaaniin sun daayirektilii galma gahuu dhabuu danda'a. Yeroo ati yaadde galma gahuu dhabuu danda'a. Garuu immoo indaayirektilii immoo waan biraa argachuu dandeetta waan ta'eef. Oromiyaa akkamittiin beeksisuu yaadaa jirta? Oromiyaa karoora kiyya keessatti Oromiyaa haala addaa ta'eetiin ibsuun barbaada yookiin immoo beeksisuun barbaada. Kaalcharii biyya keenyaa beeksisnee jirra. Aadaa biyya keenyaa turizimii bakkoota hawwataa baay'ee akka qabnu achirratti ibsinee dhufee jira. Erga injifattanii booddee miirri injifannoo miirri beekamtii guddaa argachuu kun akkamitti isin qabee jira Daraartuu? Egaa baay'ee namatti tola miirri injifannoo. Garuu immoo oolee bulee miiratti gaafatamummaatu caala. Muumentii sanatti dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola. Gaafa mo'attu namni kamiyyuu gaafa dorgommii tokko mo'atu baay'ee gammada, baay'ee naasi. Oolee bulee garuu gammachuu sana caala maal gochuun qaba? Karoorri koo maal ta'uu qaba? Taayitilii kanaaf immoo maal gochuun qaba? Maal hojjechuun qaba isa jedhutu itti gaafatamummaatu miira sana caala jechuudha. Gammachuu sana caalaa deema.
Ayyoo folleeti yaa offoltii faanaan jettee. Guleel chawdaa offolleeti yaa offoltii faanaan jettee. Akkasittiin itti fufagaa. Si jalaa qabu. Guyyaa sana kadhannaa akkamii kadhattee baate maal yaadaa turte immoo Saami? Ani guyyaa sana qofa miti kadhannaan koo yeroo hundumayyuu maatii kadhaturraayi akka amantii kamittiyyuu namni amantii kaminiyyuu kadhatu milkaa'ee nama naan namni waaqa isaa rabbi isaa fuuldura buusu jechaan. Ani yeroo kamiyyuu waaqayyoo akka na gargaaruun kadhadha jireenya koo keessatti na dura bu'ee yaa fuula kee naaf ibsin jedhaanan fuulli waaqayyoo gaafa namaaf ifu biyyi lafaallee namaaf ifaa namni illee fuula namaaf ifaa jechaadha. Fuula namaatti simboo kan argatan yoo waaqayyo fuula isaa namaaf ibsedha. Qarshii kudhanarra huni fin dalagadhee hurkaa kiyya nyaaddeeni baay'ee natti tola. Qarshii kuma dhibba naminaa kan natti hin tolu. Hojii harkaan baradhee shurraabii koffiyyaa dha'u, shurraabii dha'u, fooskeervii dha'u waan akkana kanaan baradhee gurguraan immoo birrii kana walitti qabadhaan ture. Gocha sukkanneessaa akkanaa immoo anarratti haa geehuun jaba anarratti haa dhaabbatu. Gammachuu daangaan qabna kana jechuun nuti itti gammanna na qofaamti Oromoon itti gammatti waan amma ijoolleen diizaayin hojjetamu kanarratti akka ajaa'ibatti hojjetama itti gammatti Oromoon diinni immoo akkas ta'uu kanaaf akkas turan jechuu irratti itti gubata. Tokko leegjerii ta'uunsaa kan inni ibsamu karaa baay'ee ibsamuu danda'a. Uffata kana keessatti immoo piroosesii isaarraa ka'ee faabrikii isaarraa ka'ee faabrikii isaa teesti ta'ee eessarraa kan dhufe yookaan jirbii isaa bakkee lafa oomisha isaarraa ka'ee wantoota sana paaternoota isaa piroosesiin keessa darbu suni tokko leegjerii isa gochuu danda'a. Numaan ergan dhaabee booddee waan godhe rootariin jooyinii godhe dhaaba adda addaa vooliintiir gochuun jalqabe maaliif saba keenya kana waan tokko laayik waan hojjettutti agarsiisuudhaaf isaanumatti iyyuu ba'uudhaaf hojjettee argamuu qabda miti. Rizaaltii baay'ee argineera. From 7 years old giraajuweetii tagootee narsii qabnaa, astamaarii tataatee qabnaa. Nu daa'imummaa jalqabneeti tamaarsifne. Kanaaf kana hoo isaan laalu baay'ee gammada. Dhaabbata one time hojjettee biraa deemtu osoo hin taane sustain godhee dhaabbata hojjenna jennee itti amanneetti seennedha. Rakkinni hawaasa keenyaa waan tokko lama jedhamu miti wanta nama gaddisiisu baay'eetu jira. Waan waliin madaalsiftee kan ebaluu gaariidha kan ebaluu hamaadha jettuun jiru. Sababni miidhama ta'eef sababa nuti namootatti daangaa uumneef sababni miidhama ta'eef baarariidhaaf wantoota nama daangessan karaa cufuudhaan hin dandeettu jechuudhaan carraa kennuu dhabuudhaan miidhama qaamaa miidhamaa olii goone malee miidhamni qaamaa akkuma namni tokko bifaan diimaa ta'e kun gurraacha ta'e kun magaala ta'e kennaa rabbi namaa kennu. Yeroo qopheessinu qormaata biyyoolessaa akka isaan hojjetaniif miti. Ijoolleen kun biyyaaf nuti qopheessinu lammii guutuu ta'e lammii ofitti amanummaa qabu. Lammii aadaa uummata Oromoo beeku isa beeku kan immoo beeksisuu danda'u. Jenneet ijoollee kana xiinsammuu isaanii irratti hojjetaa asiin geenye. Yeroo qormaatatti dhiyaachuudhaaf jettee nama qabxii tokkoffaa biyya kana keessaa fidu ana ta'a akka shamarraniitti jettee waan yaadde jira ture. Lakki yaadeen turre ani tokkoffaan taatuun ta'in kana yaadaa ture at least 550 nangaa jedheen yaadaa ture akkasittinis qophaa'aa ture waan ta'eef hiriyoonni qofaan jedhu turani tokkoffaa yeroo taatu mana wanta jedhan qabu turani. Akkasitti imaajin gochaa turan hiriyoonni turani isaanii daayirektarri koos namoonni baay'een yaadu turani garuu ani expectationii koo achi gochuun barbaanne. Kanaaf goolii ofii kootiif seetiin godhee 550 fideennaan anaaf nagaa jedhee yaadan ture. 550 taanaan hin ga'a. Isaa yookiin isaa ol garuu satisfaayi na godha isa yoon argadhe yaadan ture. Maatiin baay'ee amma daa'imman taalentii qaban iyyuu otoo qabaachaa jiranii ani maali hin baasu mucaa kiyya ijji namaayyuu gaarii miti jedhaniit duubatti hambisu kuni garuu sirrii miti. Yeroo kutaa sagalaa iskuulii seenuu እንግዲህ akkuma barumsaatu naatu tokkoffaa ture 99 tuqaajaa ture average. Durba keessaa tun ta'in dhiiruma keessaa hosi. Bor eenyuun akkan ta'u qabu ta'uu barbaaduudhaaf an amma hundasaa A+ galmeessisuun qaba yoon jedhee
martinuu inni tokko A+ galmeessisaa martinuu inni biraan immoo hin hojjeta. Anamma martinuun A+ galmeessisu sana inni hojjetu kun isa A+ galmeessisuuf yaade sana bira hin geenye yoo ta'e milkaa'aa miti. Yoo gahe garuu milkaa'aadha. I think afaan Oromootiin persistent waan jedhamu jira. Itti fufanii hojjechuu. Itti fufuu ni danda'amu. Dhaabuu dhiisuu. Jiru jechuu bakka. Dhaabuu dhiisuu. Dhaabuu dhiisuu. Maani inni rakkoon addunyaa tan hin dhabamtu. Arma baatee rakkuma si qaba achuma baatee rakkuma si qabtanaafuu hin danda'a jettee ol ka'uuni ol ka'iisa san qabuuni I think baay'ee si feesisaa. Densirii ka'ii balbala cufiin hin jiru. Sirii balbala cufee hojjettee cufu. Shaayii danfisii jedhama. Ani mana murtii Itoophiyaa kana keessatti abbaa seerummaadhaaf gara waggaa 20 hojjedhe. Gara waggaa 20 manuma murtii keessa qofa. Manuma murtii keessa qofa. Oromiyaa dabalatee mana murtii sadarkaa duraa achumaan Federal High Court achi immoo dhumarratti mana murtii waliigalaa irrattis immoo federaal irratti ittaanaa pirezidaantii ta'ee hojjedheera. Gaafa carraa kenninuyyuu wanti nuun laaluu qabnu dubartummaa qofa miti. Dubartummaa cinatti bakka kanaaf madaaltii qophaa'insi barumsaa ta'uu danda'a, experience yookaan immoo muuxannoon hojii ta'uu danda'a, dandeettiin nama sanaa personaalii, dandeettii quality maalii qaba namni sun, waan gaarii maaltu nama sana keessa jira kan jedhu ilaalamuu danda'utu irra jira malee dubartii qofa waan taateef kootaa dubartii guutuudhaaf dubartiin tokko bakka wayii dhaquu qabdi jedhee iyyaatu. Prosesni nuti keessa dabarru baay'eedha. Akkasuma waliinu maamaan sabbataa agroon haalaan quality irratti hojjeta. Gadi bu'ee quality irratti hojjeta. Artificial intelligence dandeettii namtolchee jechuudha. Dandeettii namtolchee kun namoonni yookiin injiinaroonni sammuun namoota injiinaroota kumaan lakkaa'amanii maashinii innaa leenjisu jechaadha. Paatantiin nyaata keetii yoo digame fayyaa irrattis, ikoonoomii irrattis, soosaayitii irrattis miidhaa hedduu fidaa jechaadha.